Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni 4 kiiloo deeyil nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunda keessaniif haa ta'u qophii adda addaa jiran isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti nu faana tura. Chaanaalii keenya laayikii fi sheerii akkasuma sabskiraayib gochuun nu cina akka dhaabattan isin jajjabeessaa kallattumaan gara qophii keenya guyyaa irraattiin isin dabarsa. Lammiileen Itoophiyaa kuma hedduutti lakkaa'aman Saawud Arabiyaa dhaqanii dameewwan hojii garaagaraatti bobba'aniiru. Biyya gaazii boba'aan badhaate kanatti lammiileen Itoophiyaa imalan galii fooyya'aa argatanii jireenya isaanii wayyeeffatan ni jiru. Lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiran ji'oota as aanan dararaa isaanirra gaheen qaamoleen mootummaa biyyattiin mana hidhaatti dararamaa jiraachuu himataa jiru. Tarkaanfii kana hordofuun lammiileen kuma hedduutti lakkaa'aman gara biyyaatti deebifamaniiru. Lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun yeroo kaan xiyyeeffannoo yoo argatu yeroo kaan immoo xiyyeeffannoo dhaba. Torbanoota muraasa darban keessa lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessaa baasuun kan dagatame fakkaata. Kanarraa ka'uunis lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuu himataa jiru. BBC'n afaan Oromoo lammiilee mana hidhaa jiran dubbisuuf yaalii godheen akka hin milkoofne dubbata. Ta'ullee lammiilee biyyattii keessa jiraatan kaan haala biyyattii keessa jiru gaafachuuf yaalii godheera. Isaan keessaas namni isaan dubbisan Muhammad jedhama. Muhammad Saawud erga dhaqee ganna dheeraas tureera. Muhammad akka jedhutti sababa lammiileen Itoophiyaa hidhamaniif hin beekamu jedha. Sababa lammiileen Itoophiyaa qofti addatti fo'amanii hidhamaniif hin beeku jechuun siyaasa naannichaa ta'uu mala jedhee dubbatee ture. Lammiilee Itoophiyaa hidhuu erga eegalanii bubbuleera. Dhimmichi hunda keenyaafuu hibbooteera jechuun dubbate. Lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa waggaa tokko oliif hidhamuun rakkataa jiran hedduudha. Rakkoon isaanii akka baramuuf miidiyaalee hawaasaa irratti dhaamsa isaaniillee ni dabarfatu. Muhammad hidhaan kun haaraa miti jechuun wanti haaraan namoonni miidhamuu isaaniiti jedhee dubbatee ture. Namoonni hidhamanis kutaalee mijataan taane keessatti jedhe. Kutaalee namootaan dhiphatanitti hidhaman namoonni mana hidhaa tokkotti rakkatanii waan hidhamaniif ho'aa fi rakkoolee biroon amma du'aatti qaqqabu jedha. Lammiin Itoophiyaa jiraatu kan biraan Suleemaan hawaasni addunyaa miidiyaalee fi namoonni dhageettii qaban namoota miidhaman kanaaf dubbachuu qabu jedha. Namoota rakkoo keessa jiran keessaa haadholii fi ijoolleen isaanii mana hidhaatti kan dararamaa jiran lakkoofsi isaanii hedduudha. Haadholiin kaan mana hidhaa mijataan taane keessatti da'an illee ni jiru. Kanneen erga da'anii guyyoota muraasa booda mana hidhaa buufamanis ni jiru. Saawud Arabiyaatti namni hidhame akkamitti tikeettii muratee gara biyyaatti deebi'uu hin danda'u. Biyyatti deebi'es mootummaa waan rakkisuu natti hin fakkaatu. Namni hundi maatii qaba. Lammiileen kanneen akkamitti irraanfatamu kan jedhu Muhammad maatii isaanii hidhaa Abbayyaa dabalatee dhimmoota biroo irratti qooda isaanii gumaachaa turaniiru jedha. Mootummaa Itoophiyaa irraa akka deebii eegaa jiran kan himu Muhammad mootummaa biyya kanaa komachuu hin dandeenyu. Mootummaa Itoophiyaa yoo ta'e malee akka nu deeggaran kan gaafannus mootummaa biyya keenyaati jedha. Itti dabaluun akkas jedhe. Ministeerri dhimma alaa maaliif akka rincican hibboo nutti ta'eera. Namoota kanarra miidhaa qaqqabu otoo arguu
akkamitti fala dhiisee kan jedhu nuuf hin galle jedha. Lammiileen Itoophiyaa eenyummaa isaanii qofaaf fo'amanii wayita miidhaan irra qaqqabuu fi addatti fo'amuun yeroo dararaman mootummaan deebii atattamaa kennuu dhabuun yaaddessaadha jedha Suleemaan. Lammiileen Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan haalli namoonni mana hidhaa keessa jiran yaaddessaa ta'ullee xiyyeeffannoon kennameef xiqqaa ta'uu eeruun gara biyyaatti saffisaan yoo hin deebifamin hafan miidhaan qaqqabu guyyaa gara guyyaatti hammaataa adeema jedhanii akeekkachiisanii. Mootummaan rakkoo keessa yoo jiraatellee wanti biraan hafee maanguddoonni haadholii fi daa'imman ni jiru. Haadholii dubartoonni ulfaas ni jiru. Isaan kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba. Dirree mana hidhaa sana keessatti du'a daa'immanii fi dubartootaaf dursi akka kennamu hundi keenya watwaataa jirra jedha Muhammad. Lammiin Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatu kan biraan Abdii jedhama. Mootummaan biyyattii to'annoo cimaa waan gaggeessuuf odeeffannoo beeku baay'ee isaa himuu akka hin feene ibse. Mana hidhaa keessatti lammiileen Itoophiyaa sabaan wal qooduun akka ture hima. Kaleessa mana hidhaa keessatti sabaan wal qooduun wal lolanii namoota 180 ta'antu kutaa tokko keessa ture. Isaan wal lolanii rakkoonis mudatee ture. Sababa kanaaf kutaa keessa jiran keessaa akka ba'an kanneen gaafatanis turaniiru jedhe. Diyaaspooraan Itoophiyaatti wayita deebi'an kanatti lammiileen isaan kun immoo waggaa tokko oliif hidhamanii yeroo dararaman arguun na dhukkuba jedha. Kanaafuu yoo danda'ame mootummaan akka fala barbaadu gaafanna jedha Muhammad. Suleemaan akka jedhutti immoo biyya keessa rakkoo yoo jiraatellee namni gaafa rakkatu biyya isaatti baqata malee biyya biraatti hin baqatu jedha. Daa'immaniif dubartoonni yeroodhaan gara biyyattii deeffamuu qabu jedha. Poolisoonni Saawudii mana hidhaatti namoota darbuu sodaan jedhu hirratullee ammas lammiileen Itoophiyaa kaan sodaa qabaachuu isaanii dubbata. Keetenya ballo barzafi gagallo ala shankura ganna maysar ganna wati yo maratu farado himimsitu. Poolisoonni manatti deemanii eeyyama qabaachuu isaanii gaafatu. Konkolaattota 50 hanga 60 mandara weeraruu amma dhiisaniiru jedha Muhammad. Kana jechuun guutummaatti dhaabateera jechuu miti. Iddoo garaagaraatti sakatta'iinsi jira. Namoonni eeyyama hin qabne oliif gadi deemuu hin danda'ani. Mootummaan iddoo hundumaatti poolisii ramadeera. Poolisoonni lammiilee Itoophiyaas waan beekaniif eeyyama qabaachuu isaanii gaafatu. Kaan immoo qabaniitu deemu jedhee haala amma jiru wayita himu akkasiin dubbata. Muhammad kan biraa mudannoo dhiyootti qabu BBC Afaan Oromootti himeera. Dur konkolaattota hedduun oliif gadi adeemu mana koo cabsanii seenanii turani. Gurbaan na bira ture tokko eeyyama hin qabu waan ta'eef qabanii deeman. Kaan eeyyama waan qabaniif isaan hin tuqne. Allaan na gargaare. Mandara baay'ee keessa hiriyoota keenya dubartootaa erga da'anii booda daa'imman wajjin hidhaniiru jedha. Lammiilee Itoophiyaa hidhamanii dararamaa jiran ilaalchisuun ministeerri dhimma alaa tibbana deebii kennee ture. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa ambaasaddarri Diinaa Muftii adeemsi godaantota Itoophiyaa gara biyyaatti deebisuu akka addaan hin cinne garuu hanga tokko qorruu himaniiru. Itti dabaluun lammiilee rakkoo keessa jiran akkuma kanaan duraatti gara biyyaatti deebisuuf qophiin taasifamaa jiraachuus kaasanii turani. Dhiyootti duulli lammiilee rakkoo keessa jiran gara biyyaatti deebisuu deebi'ee akka eegalamus himaniiru. Egaan hordoftoota Arat Kiiloo Deyl hanga xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jechaa
lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa biyya alaa keessatti dararamaa jiraniif rabbi furmaata akka fiduuf akkasuma lammiileen biyya keessa jiranii fi mootummaan biyya Itoophiyaa xiyyeeffannoo kennuu fi akka qabu gamanumaan jajjabeessaa.